أنا كده لتنك تتمرق قلت هم بربان نمو مالي فيرا لك همو نمبر بداني غني غرما حسن وزجاما أبانكو غرما حسن وزجاما أنا موني باين اللي أباكو نبيكو غرما حسن وزجاما أكاس أمة تنتهو مقاي سيلة أو يو برباد راجو دندتا نمني يو أباي ما تحرر لي ما تشفدا كوني لين ميرجا كيت أما أنت يا النبو دامي جانتي هاي قد قالتومي كانوا كان سودان جنين جرا بيارا باقة ديمتي وقاعد تفتي جرتيمي أنا يرجعني بيجاكو تبي أما قلت بجاكو سانتا اوكي سبب كميتين جرا بيارا بعد ديمو دندتمو أكو إلما نما دلقت جوداف مو سبب سياساتي مو على كميتين بيارا بعد أني سببين بيا به برمسات يأسي كرا بيا أرما كنا بس mana makami dalagadhe maatii biyyaaf jijjiirraa ta'eetu maaliin biyyaaf dalagadheetu maal of jijjiirraa ta'eetu دوبا حالتي بيابات الدلقة جوجتاي أكتيا دسنسي ملكايمو مودامو دنجرا جرابي أنا ما كيستي نما مودتو مي أكم توري مي حالي بيابات الدلقة أكيا دسني تجمد أرجعت ما تيجي جيرو دندي تجرتمو أكما نمو دبي يوكا هركا كلها فبيجي تجلو يوكا وايا دفسوني ملكو نه واحد دو تجرا ميغانين كان كيسا أكمل حالي دلقة بي أنا ما كيستي شمرن تين هدوم بي أنا ما يقدر كان إله وسما دلقة نور ملكاين اللي هدو تجرا ذكرى غرغرات إنسان ماني دوغوران دلقة كيسا جيران كيسا بهاني دلقة دبني من أنا ما كيسا كوفاني هر كنامات تكوفاني ورينيا تماني واحد دو جرا ميغانين كان كيسا حال كيسا جرتو على مال فكاتو مي أكا وبوليان تنتهور بيانا ما كيسا جيراني برنو تتوفقا في دي كان سيقافة دمالي أكا هجيتي لون فاكيتي بيكو سونتاني namoonni namoota jajjaboo waa hubachuu danda'an akka keessanii kanarraa obboleeyyan ta'e nata shamarranii waa baratan jedhee waa yaaduuf gaafilee akkanaas ni kaasa. Dhugaadha. Gaafii gaafuma sirriidha namoota baay'eetu barumsaadha. Biyyi ormaa kaa itti milkaa'uunis jira itti milkaa'uu baachuunis jira. Akkuma walii galaatti biyyi ormaa namaaf turtee hin beektu. Garuu ani waaqayyoof haa galatu biyya arabaa kana itti milkaa'ee jira. Dalagaan jiraatullee dalagaan ulfaatullee biyyi ormaa kanuma ormaatii haati ormaa kanuma ormaatii. Kushiinaan arabaa ulfaatullee milkaahinaan itti biyyaa ba'e san galmaan gahuu baadhullee aga ta'e wayii itti milkaa'ee jira waaqayyoof haa galatu. Yoo itti hojjetanii yoo itti beekanii inuma itti milkaa'an wanni milkoofne hin jiru kaayyoodha inni guddaan kaayyoo qabaate taanaan hin milkoofta wanni milkaa'ina keessa ogu sun tasuma hin jiru ani akka ganniifitti rabbiin haa galatu itti milkaa'ee jira waaqayyoof haa galatu milkaa'eera. Haye galatu yaa mee fakkeenyaa fi icciitii milkaa'ina kan keetii eegi biyyaa baate fakkeenyaaf karaa seera qabeessaan akka deemtanii hubadhaa akka biyyoota biraallee gara biyya ammatti jettu kana karaa galaanaatiin deemulleen hedduu hin jiru. Icciitiin milkaa'ina kan keetii mee waan maal ta'uu dhabdeef waan maal taateef milkaa'ee haga milkaa'ee jettu kana milkaa'ee jettee yaaddu. Duraan icciitiin milkaa'ina kooti anumaadha rabbii gaditti ana rabbiin kootillee na bukkee jira waan kadhe rabbiirraa hin dhabu deebisee biyya ormaa kana ka gaafa dhufnu kaayyoo dhufnaa miire kaayyoo wayii qabannee biyyaa baanii miire kaayyoon itti biyyaa ba'e san waan hin beekuuf tokkoffaa barumsa biyyaas dhiisee dhufee maatii koo dhiisee dhufee haadha ofii abbaa ofii dhiiseen biyya ormaa kanaa dalagadhee nuti jira jedhee waan hin biyyaa baheef kaayyoo qabu san galmaan gahu waan hin dirqama qabuu fi utuma dadhabbuun jiru utuma arrabsamuun jiru mataa qaqqabadhee haga ta'e wayii aga guddaas jedhamu baatu haga ta'e wayii namni qabbatu haga ta'e wayii dhufe itti milkaa'ee jira. Biyya ormaa kanatti jabina nama barbaachisa. Jabina nama barbaachisa. Humna nama barbaachisa. Inni biraa dammoo ilxooma nama barbaachisa. Haadha ormaa wajjin jiraachuu waan guddaadha waan ta'eef. Maatii ormaa wajjin jiraachuu waan guddaadha waan ta'eef. Kushiinaa ormaa keessa mana ormaa keessa jiraachuun guddaadha waan ta'eef ilxooma nama barbaachisa. Jabinas nama barbaachisaa jechuudha. Yogguu ta'uu nama barbaachisa. Biyya ormaa kanatti milkaa'uun aarsaa baay'ee nama gaafachisa. Waa baay'ee jira. San hundayyuu immoo
kaayyoo itti biyyaa baasisan galmeeffachuu danda'uudhaaf obsa horachuudhaaf obsa qabaachuudha. Kanaaf waaqayyoo faa galatu aga tokko itti milkaa'eetis jiraachis dadhabu galanni waaqaaf haa ta'u itti milkaa'eetti gabaabuma. Hayyee mee waa'ee biyya arabaa kana osoo hin xumurreen duratti amma eegii waggaa jaha turtee ganniin biyya arabaa ta'e waggaa jaha turtee gara biyyaatti deebi'uu hoo yaada akkamii qabdaa? Akkasuma ganniin bultii hoo ijaarte moo akkanumatti asirraa bashannanti moo akkamime moo ijaartee fa biyya dhiiftee biraa baate? Amma biyya galuu kaayyoon biyya galuu hirumaan qaballeedha. Haala biyya keenyaa kanatti immoo ulfaate malee biyya itti galuun nama barbaachisaa maatii ofii ni yaadna. Maatii keenya ni yaadna. Xiqqoo rakkoo biyya keenya kana wal qabatee rabbiin hojii immoo biyya keenya kana nageenya nu bu'ase biyya keenya galuuf ni oolu. Ani maatii si horanne ammas immoo gara fuulduraatti egaa waaqni hoo naaf kenne dhachuun koo hin oolu ammaaf garuu maatii hin banne barbaade adii muranne. Hayyee galatoomii deebisaa bareedaa naa deebifte. Akkasuma illee sooshaal miidiyaa irra hoo eegi biyya baate ganna eega taate sooshaal miidiyaa wayituma biyya jirtu fayyadamtamoo haguma biyya arabaa kana dhufte sooshaal miidiyaa kana tiiktookis dabalatee miidiyaalee garaagaraa irra haga dhufte ganna hagam lakkoofsifteme? Sooshaal miidiyaa harka irra caalaa ergan biyya arabaa dhufee otoo biyya arabaa hin dhufiniin dura gara fuula feesbuukaati irratti namoonni akka amma kanatti ta'uu baatullee wanta ta'e gara feesbuukaatiin illee nama maxxansa dhugumaan biyya duruyyuu feesbuuk kana fayyadamu tiktook akka ergaa biyya ormaa kana dhufne egaa akkas ergaa biyya ormaa dhufne kana sooshaal miidiyaa kana uunfannee kun amma abbaa biyyaatti taanee suu jirra uunfachuutti dabarree. Ayya ganni waa hedduun beekamta sooshaal miidiyaa gara tiiktookii kana keessattuu jechoota jajjabaa qoosaa jajjabaa dubbatta ammoo osoo akkasii qoosaa jajjabaa dubbattu waan hawaasa kan kee hawaasa Oromoo gosaan hin qoonne yeroo tokkollee waan akkasii keessa si agarree hin beeknu garuu ijoollee fuuldura jiran keessaa nama tokko taate mee akkamitti waan akkasii irraa qusattee hawaasa kee bira beekamtii argattee namni hedduus karaalee garaagaraatiin osoo amantaan hin hafin hundarraa of eeddee keessattuu amantaalee namaatiif kabajaa guddoo qabaattee bira dabartee haga amantaa namaatu deeggaruu waan dandeettuunuu bira dhaabachuu namni kun amantaa kana qabu osoo hin jenne karaa kamiinuu bira dhaabachuu irratti argamta. Mee amaloota akkanaa kana hoo eessaa argattee akkamitti muuxannoo akkanaa horattee waan garaagaraa irraa of eeddee miisteeka irraa of eeddee taphaa fi qoosaa dhuunfaa keetii wantoota garaagaraa keessatti akkamiin mee hagana eeguu dandeette osoo mataaf hagas hin garagalchiin? Nama ta'ee kan hin dogongorre hin jiru. Dogongorre inuma jira hin dogongorra yeroo tokko dubbii keessatti illee inuma dogongorra. Garuu ta'ullee maatiin keetillee murteessaadha. Maatiin irraa baatillee murteessaadha. Naannoon itti dhalattellee murteessaadha. Biyyi itti dhalattellee murteessaadha. Ani ka Arsiitti dhaladhee guddadhe Arsii keessa Arsii bahaati isin jira. Bakkeen ani itti dhaladhee guddadhee amantaadhaan akkana ol qooduun kuni dhiibbaan amantaa kun tasuma iyyuu hin jiru. Tasumaayyuu ati amantaan kee kanaa tasuma hin jiru. Abbaan waan fa'e amanu. Oromummaa teenya sanii fi biyyummaa sanii wal kabanyee namummaan wal kabanyee waliin jiraachaa turre yoo duunellee wal awwaala yoo gammachuun nus jiraate gammachuu keenya waliin qooddachaa itti aansee immoo maatii koollee gara harmee xiyyaatiin karaa haadha kootiitiin musliima hedduutti dhalatanii guddatanii bakkeen isaaniitti dhalatanii guddatan iddoo musliimaati. Kanaafuu maatumarraa kabajni jira jechuudha. Hawaasuma koota irraa hin fudhe akkuma hawaasni kootti na guddise hawaasuma kootis akkasitti na guddise. Inni biraa immoo Oromummaan tun keessa kee jiraannan beektee tokkoffaa saba kee jaallatta taananii ani amantaarra dantaan qabu abbaan waan fa'ee amanu. Inni guddaan anaaf saba koodha ummata koodha. Ummata koo ruuhii xiyyaa kana oliin ummata koo jaalladha. Ummata Oromoo namni lubbuu ofiiti ol wanni jaallatu hin jiru. Lubbuu xiyya tanaa ol ummata Oromoo jaalladha. Otoo lubbuu tanaa ummata Oromooti laadhu bilisummaan ummata Oromooti hin dhufa jedhanii lubbuu xiyya tanaa ummata Oromoo dubbatti waan hin deeffadhe tokko hin jiru.
ergaan saba koo jaalladhe waa'ee amantaa dhuunfaadha waan ta'eef rakkoo miti. Amantaa namaa qabuura. Itti amanuun mirgaa. Gizeen keessa jirus immoo gizee mirgaati, gizee dimokiraasiiti, gizee qaroomaati, gizee baranneedha. Dhaloota qubeeti. Dhaloota qubee jechuun afaaniin qofa odoo hin ta'in barumsas qaba qubee jechuun of keessatti. Kanaafuu ani akkuma itti guddadhes akkanuma ganamumarraa kennaadha. Rabbumaan naa kennu akkan itti guddadhesi. Akkasumas hawaasa koorraa dhaladhe. Maatii koolleedha jechuu barbaadeetini amantaa kamitti kabaja qabaa. Nama kamuutu amantaa odoo hin ta'in dhala ilma namaatiif dursa amantaa dura. Dhala ilma namaa akka ta'e saba kamuu haa ta'u dhala ilma namaa akka ta'e ana biratti kabaja qaba. Kabajaan nama saniif qaba. Waan hin deeggaru kan biraa jiraatullee eenyumtu namni nama bakka rabbii dhume waan ta'eef sanirraa aansee saba koo qaanii uummata Oromoo. Akkuma uummanni Oromootti nu guddise keenyatti akkasii illee kabaja qabnaa jechuudha. Baay'ee guddaa galatoomee ammallee kabajaan sirraan bu'inii kabajamee dhugaa dubbachuu fi keessattuu gara hawaasa islaamaa kanatti yeroo achi masjiida fa'a sagalee taatullee agarree jirra. Waan sammee namoota naannoo akkamitti Asa koo biratti illee kanan beekamtii argadhe waan sanirraahi. Ni yaadatta ta'e waggaa almost waggaa tokko darbeera. Waa'ee masgiida Shamannee keessatti ganda duwwaa afur keessatti ijaarsisnee masgiida sanillee ijaarsisnee fixneerra. Achirraa hawaasa Oromoo biratti iyyuu sirriitti kanaan dhageetti argadhe. Waa'ee masgiida sanii hiriyaa ani akkuma waliigalaatti irra caala ijoollee musliimaati hiriyoonni kiyya. Irra caalaa saayiboonni kiyya kanan wajjin oolu, kanan oolmaa waliin oolu, ijoollee musliimaati. Hiriyaa tiyyaa takka jira intala musliimaati. Ishiitu yaada kana naaf fide dura. Yaada kana naaf fidee waan akkanaa goonee jirraa lafa bitannee maallaqa xiqqoo hin waanqate hundatti ganne jettee yaada sannaaf laatte. Yaada sannaaf laannani dhugaan sin jedha baay'ee tokkoon itti gammade yaada san kee ishiin naaf fidde san irratti anis hirmaadhe waan hin qabuunis bukkee dhaabbadhe. Hawaasattis gadi fiduudhaaf dafeetumaan inni ishiirraa fudhe rakkoon qabu hawaasni Oromoo bal'aadha. Hawaasatti gadi finnaa manni Oromoo akka nu bukkee dhaabbatus abdiin qabaan je'anii hagas lamaahonni naannoo san jiranillee beekonni naannoo san jiranillee na dubbisanii lakkoofsa kiyya fudhatanii na dubbisanii isaanis nan dubbisee bakkee nutti hin agarsiisanii irratti hirmaannee namoonni baay'eenis irratti nu hirmaatanii jiranii. Baaba Sheekrii Adfaallee irratti hirmaatanii jiran dhugaa dubbachuuf namoonni baay'een qeerroowwan keenya qarreewwan keenya amantaan odoo gargar hin qoodin. Ani fakkeenya waan hin ta'eef ijoolleen Ortodoksii illee warri amantaa tokko waliin qabnu illee waan sana irratti dhufanii hirmaatanii masgiida san haga tokko galmaan illee geenyee xumuruu baannu irratti hirmaannee hojjisiisnee jechuudha. Ani waan hin jechuu barbaadu sumaan carraa kan argadhee dubbachuu waan hin barbaadu tokko jira. Ani Oromummaa tiyya kana kan keessatti argadhe raayyaa abbaa mancaati. Yeroo baay'ee fakkeenya kiyya raayyaa abbaa mancaati. Raayyaa abbaa mancaa akkuma arginu hawaasni Oromoo qabna jennee nama yaamna nama tokko isaadha. Hawaasni keenya bakka rakkatetti amantaan odoo gargar nun qoodin lagaan gandaan odoo gargar nun qoodin bakka Oromoon rakkatte jedhamutti kan dhaqee nuu fiigee qaqqabu isaadha. Oromummaa tiyya sana isa keessatti argadhe waan ta'eef anaaf fakkeenya kiyya guddaan isaa karaa isaati dhaloota isaati guddisa isaati waan ta'eef nan jaalladha amantaa musliimaa kana akkuma isa jaalladhu sana amantaa haallee nan jaalladha kabajaan qabaa fi baay'umaan kabaja qaba amantaa musliimaa kanaa dhugaa dubbachuu sirrittiin bakka hedduu qabaa fi kanarraa kan ka'e fakkeenyi kiyya isa waan ta'eef yeroo baay'ee iddoon karaa amantaa kiyya caalaa karaa amantaa sanii adalla hayyuu akkuma argitanii yeroo baay'ee in osu waa'een amantaa kanarraa dhukamee na dhukkuba waan akka waan kootii tokkotti waan na dhukkubu baheen illee hin dubbadha waan na fakkaate illee nan dubbadha waa'ee amantaa saniif irraa jechuudha namni amantaa sana akka ta'e waan kiyyaa tokko waan nama raawwatu fakkeenyi kiyya raayyaa waan ta'eef raayyaa keessattan amantaa sana argaa amantaa sana keessatti raayyaa arga waan ta'eef sababa kanarraan kan ta'e fakkeenyi kiyya raayyaa abbaa mancaati. Baay'ee guddaa galatoomee mi'a gaafima kana keessaa osoo hin baane dhugaa dubbachuu fi yeroo garagaraatti hawaasa amantaa hedduu qabu waliin jiraanna Oromiyaa keessatti. Akkasuma hawaasni keenyalleen ammateeti jiraata. Osoma akkas ta'uu yeroo dhiibbaan garagaraa gara amantii Ortodoksii kanaanillee hawaasa irrallee geettu baay'eetu ture ilaa hadhaatti hin jira. Atammoo amantaa san keessa taate
akkasuma namoonni hedduun fakkeenya kaafnee dubbachuu dandeenyu baroota amma dabran kana keessa fa'aa qabsoo jajjabaa godhanii qabsoo san keessatti eenyummaa oromummaatiin jibbamaa jirra. Amantaa kana keessatti waan jedhuun qabsoo godhanii haga mana amantaa ofii addatti baasuutis kanarrallee ga'anii jiran. Yeroo kanatti illee hawaasni islaamaatis bahee kan waliin dhaabate hedduudha. Dhugaa dubbachuudhaaf akkuma ati amma jette oromummaa walitti qabnu dhiiga walitti qabnu sanfaa qabateeti namu amantaa garaagaraa qaba. Akka islaamaatti fakkeenyaaf amantaa ortodoksii wajjin dhaabannee isaan waliin charchii ijaaruu charchii isaaniitiif sagalee ta'uun osoo dhoorgaa akka ta'ellee namuu beeku wanti jiru waan amantaa san osoo hin taaneef jedhee namni hedduun baay'ee amantaa saniif sagalee ta'eeraa keessattuu hordoftoota amantaa ortodoksii ilmaan Oromoo ta'aniif hamilee ta'ee wanni jedhaa ture. Yoo namni kana jedhu ammootu warri islaamaatti nu diige yeroo jedhanillee jira. Waan kana akkamitti ilaaltamee yeroo hawaasni islaamaa obboleeyyan isaa ta'u Oromoo ka dhiibbaan garaagaraa irra godhame sagalee ta'aati turetti warra islaamaatti nu diigaa islaamni isin maal as keessaa qabdanii haga jedhan ijoollemmaan Oromoo ati akkamiin ilaalta waan kana? Dhugaadha. Dhugaa dubbachuuf warri amantaa ortodoksii Oromoodha. Hin dhiibbamna. Amantaa kana keessa yeroo baay'ee nu dhiibanii warri ollaan keenya amantaa kan keenya kan keessanis miti nun jedhu. Ilmi Oromootis mana amantaa seenuu hin qabu. Aga jedhan dirasii gahanii dhugaa dhageessanii. Gaafiin keenyallee gaafuma ifaati. Gaafii guddaa miti kan gaafanne. Afaan keenyaan baranna, afaan keenyaan dubbanna, qe'ee keenya irratti abboomnadha kanuma gaafanne. Kanaan ala wanni gaafatame tokko hin jiru. Oromoon akkuma amantaa hin qabnetti ilaala namoonni diinanuun ta'an kuni onni jibbanuuf qaban kuni akkasuma akka nuti amantaa hin qabnetti yookaan immoo akka waan biyya gisee sanii warrumti nu keessatti dhadhatee egaa wanni beekuu qabnu Oromiyaan tun dachii bal'oodha. Oromiyaan tun dachii bal'oodha. Oromiyaan tun dachii guddoodha. Uummanni Oromoo kun uummata hammataadha. Kan afaan Oromoo dubbatu hunduu Oromoodha jennee fudhachuu hin qabnu. Yeroo san yeroo irra caala nama afaan Oromoo dubbatu nu keessatti dhalatee nuti guddate kanatu nu mormaa ture bufuun ta'ee nu fuullee dhaabbachaa ture. Gisee sanii afaan baay'ee illee dubbatanii jiranii isin maaltu ta'ee nuti isin amantaa keenya diiguuf jedhanii warra hojii ta'e obboleewwan ta'e musliimatillee itti eekkamaa turanii. Egaa warri suni warra sabboonummaa hin qabnedha. Warra ofimmaafu ofii hin beeknedha warri suni. Otoo beekan otoo sabboonummaan keessa isaanii jiraate afaan kootiin baradha jechuun rakkoo miti. Afaan kootiin waaqeffadha jechuun rakkoo miti. Waaqayyo otoo afaan saba kamiituu ni dhagaha. Yoo karaa wangeelatis deemnee akka wangeelatitti illee hoo dubbanne Waaqayyoon gaafa biyya lafaa kanarratti dhufee uummata Yesus Kristos gaafa biyya lafaa kanatti dhufee uummata barsiisu afaan 77 uummata kana barsiisee jechuudha. Afaan isaan beekaniin wangeela itti lallabe. Kanaafuu nuti immoo dhuguma duukaa bu'aa Kristos taane taanaan afaan beekuun uummata kanatti himuun rakkoo miti. Garuu akka sanitti amantaa kana dahoo godhatanii sabummaa keenya waan jibbaniif nu cabsuu waan barbaadaniif nu balleessuu waan barbaadaniif jarri amantaatti dahattee nutti eekkamaa turte. Egaa wanni hunduu uummata keenya kana namni jaallatu hin jiru. Nu jibbanii jibbummaadha malee haga san maraa rakkoon biraatillee hin jiru. Waanuma nu jibbaniif waanuma uummata Oromoo nu jibbaniif. Baay'ee guddaa galatoome ganni yaada bilchaataa fi namni hubachuu danda'u nu kaaftee dhugaa dubbachuu fi namuyyuu eenyummaa isaatiin amantaa isaatii fi eenyummaan isaa haga sarbamuu ka ga'u yeroo baay'ee gama kamittuu kama islaamaallee Amara bilo Islam yeroo jedhamillee jira. Islamni Amar Islama ta'uu hin danda'u yeroo jedhanillee jira hin beekama kun cuftinu. Hundumaafuu gaafii kana wanti sii kaasuu fi waan keessa dabareerra hubannoo guddaa akka qabdu waan hubadhuufin gaafii kanallee sii kaase. Mee ammaan tana haalli yeroo san keessa turtan furamee uf danda'amee akkasitti afaan keessanii waaqeffatutti jiranii charchii mataa keessanii qabattanii waaqeffachuu jirtammoo haalli keessa jirtan ammaan tanatti haala akka? Amma haga tokko furmaanni guddaan illee laattamee jira. Garuu ifaan ifatti illee wanno jechuu baannu haga tokko furmaanni jira. Amma wangeellis nuuf laattameera. Wangeelli afaan Oromootis nuuf laattameera. Afaan Oromootiin kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti wangeelli lallabamaa jira. Akkasuma abbootiin keenya gammaa darasii garuu bakkee hin arganne walumaa gadi jechaa jiru. Haa ta'u galata Waaqayyoo egaa keessattuu ayyaana guyyaa kaleessa ayyaana cuuphaa irratti baay'ee haala bareedaadhaan darbe qe'ee Oromoo urgooftee baay'ee namatti toluun darbe haga tokko furmaanni jira garuu ammallee rakkoo hin cimaan jira ta'ullee
إجا صوت مسوتا تيدمنا صوت مسوتا أنا ماركا كمان قالت فتني niin hawaasa islaamaatiif karaa dandeettu rakkataaf waan garaagaraa akkuma reefu dubbanne masjiidaaf sagalee taatu namni du'aayii hedduu sii godhaati ture. Yaa Rabbi mucattii tana islaamsisii, yaa Rabbi mucattii tana karaa qajeellumaa fidii jedhanii. Ganniin amantaa ortodoksii irraa hoo hagam beekti akkasuma amantaa islaamaa irraa hoo hagam waan beektu hagam qabdi mee kanarraa nu dubbadhu kanniin lamaan irraa. dhugaadha namni kana waanuma jaallatu namaa kennaa miire waanuma jaallatan namaa kennanii jaalala irraa kan ka'e yeroo baay'ee amantaa kanaaf hawwu amantaa kana otoo qabattee naan jedhu waan na jaallataniif obboleettii haga akiraa akkaan ta'u waan fe'anii fi gara na otoo dhuftee naan jedhanii ani amantaa musliima irraa heessi haga tokko haguma haga sooshaal miidiyaa irra dhufe waa baay'ee barannaa. Akkuma dura siin jedhe dhaloota qubeeti siin jedhe dhaloonni qubee waan hunda beekuu qaba jedheera. Ani immoo dhaloota qubee san keessaa nama tokko waan ta'eef haga tokko baay'eellee ta'uu baatu ka haga muraasaa wahii irraa hin beeka. Amantaa kootirraa illee haga san dila beekuu baadhullee himaan beeka. Waan sirrii ta'eef waan sirrii ta'uu baatu waan amantaan koo irraa na orkitu waan amantaan koo irraa na daangessitu illee himaan beeka garuu godhee argamuu baadhullee haga tokko irrumaa hin beeka baay'eellee ta'uu baatu. Sirris keessa gadi bu'uu baatu. Xiqqoo xiqqoo rumaa beekaa jechuudha. Gara lachuu hin jaalladhaan gara lachuu hin dhaggeeffadha. Karaa musliimatii irree akkuma siin jedhe raayyaa abbaa mancaa fakkeenya kooti siin jedhee jira. Amma on kana siin jedhe nama nu baachuu dandeessa. Nashidaa raayyaa abbaa mancaa haga 36 hin beeka. Tokko kaasee haga 36 hin dhaggeeffadhaas. Tasuma waan dhaggeeffadhaas. Hin beekas raayyaa abbaa mancaa kaa amantaa awwal fakkeessit uummata keenya kanaaf sagalee taa'e yeroo baay'ee waa'ee oromummaa tanaa keessa jira beek shidaasaa kan keessa oromummaa sun achi keessa jirti hin tuqa dhaqee too bakka kiyya san waan naa tuquuf hin dhaggeeffadhaan akkam oduma amantaan kun orku hin dhaggeeffadhaa hanni siin jedhee jira tokko kaasee haga 36 sirriitti hin jaalladhaa sirriitti hin dhaggeeffadhas gaafan iyyee guyyaa madadee dhaggeeffachaa ooluu jira keessattuu bara gaafa manni keenya Sumaal irraa buqqee dhufe muluun isaa waa'ee uummata keenyaati. Shidaan isaa sun muluun. Kanaafuu hin dhaggeeffadha. Oromummaa sanaaf achi keessa jira waan ta'eef hin dhaggeeffadhas. Irraafis waa'ee hubadha. Waa'ee irraa hubadha. Rakkoon qabu itti amanuu fi beekuun addaa bara. Amanuuf beekuun adda waan ta'eef keessaa san waan fudhu waan hin barbaadu bakkaan itti keessaa fudhu bakkaan ijoo keessa jiru san waan hin fudhu barbaadu hin dhaggeeffadhas xinnoo sirrumaa beekan fakkeenyi biyya raayyaadha siin jedhee jira waan ta'eef. Waanuma xinnoo bichuu kumaarraa waan himaan beeka. Hedduu galatoomii